Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuune kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Arra deebi'ee dhufee jira daawwattoota kiyyaa. Arra ammoo maal qabattee dhufte yoo naan jettan wantoota haarawaa qabadhee isinii dhufe daawwattoota kiyya. Wantoonni haarofni kunillee maal inni yoo naan jettani bal'inaa waliin laallaa bal'inaa wajjin turre isiniin jedha daawwattoota kiyya. Innillee waa'ee wanni kana jechuudha waa'ee rakabootii kana ani mabraati itti sakka'een agarsiisu yeroo baay'ee magaaziina yookiin mana meeshaa keessatti agarsiisa waan ta'eef namni baay'een garuu bal'inaan ani waa'ee isaa beekuu ka barbaadutu jira. Innillee maal innoo naan jettan ni ifaayi moo ka mastaawaatiiti moo ka mukaati namoota jedhantu jira waan ta'eef isa kana addaan baasee isin ibsuudhaaf rakabootiin kuni wanni irraa hojjetame rakabootiin kuni mastaawat irraa hojjetame kun bira geettanii ilaaluu dandeettanii mastaawat irraa hojjetamu isaa bicha luka isaa kan hojjetu iyyuu wanniidhaan hojjetame luka isaatiin itti gadiin taa'u kan hojjetu iyyuu muka qaba malee hundi isaa mastaawat irraa hojjetame. Mabraatiin isaa immoo jiblaayitiin isaa jechuun ifaa warra jettanii kun haala kanaan akkatti bareedee ifa siinni isallee kun maashaallah tabarakallah haala kanaan bareedduu tana isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Waaga isaa mootu warri beekuu barbaadan duraanillee himee jira maal wajjin waagan isaa 4,000 warri jettan siinni isaa firee jahan kanan qaba rakabootidha kan ka jabanaa irra kaatan tana qaba kabiraan mootu kan osoo hin taane kana qaba kun tana feermeelloo tana qaba kabiraan mootu ixaan irratti arfatan xiqqishuu tana qaba kun isiin maqamaa beechuun danda'ama. Isii qabaa waliigalli isaa qarshii 4,000 kun immoo suuraan kun addatti jechuudha. Isin yoo barbaadan akkana wajji bitatuu dandeettanii inni qarshii duraan 800 ture amma 200 galee jira suuraan kun deengadda gaafadhe akkasumaan jedhanii wanti biraa mootu maaliif qabattee cinaatti fiddee naan jettan mandajaa tana baay'ee jaaladhee jira daawwattoonni kiyyallee baay'een isii jaalatanii jiranii sababni ani isii jaaladhe isiniin jedhuufillee buna irratti danfisuudhaaf laalamee jabanaa irra kaa'ee isin agarsiisa kan laalamee haala kanaan jabanaan qat jettee irra teettee waan ta'eef istoobiiwwan biraatti irra jabanaan hin teettu tuni tabunumaa qophoofte waan taateef maashaallah tabarakallah baay'ee namatti tolti. Yoo bunaaf isii bitattan baay'ee das nama jedha jechuudha. Isii bichaa miti jabanaa tana waa'ee isii isin beeksisuu barbaada. Jabanaan tuni jabanaa saraamikiiti. Jabanaa akka taaneen nu yookaan buna itti danfinu irraa adda taate kun culluqiinsi isiitiyyuu maashaallaadha. Jabanaan tuni qarshii 800 bitamti maashaallah baay'ee jabanaa bareedduu taateedhaan garuu natti toltee jirti. Garuu tuni qaaqee feete akkuma yaanii jabanaa kaaniin hin cabxii waan taateef saraamik irraa hojjetamte maashaallah haala kanaaniin tuni qarshii 800 ni beeytanii akkatti jechuudha. Waliigala isaa yoo bitattan maashaallah tabarakallah mee laalamee mana keessan baay'ee fataa isinii godha. Sanbichaa miti asitti saaniiwwan ni jiranii saaniiwwan fandishaa daabboo wanta barbaadan xiqqoo qopheessuu dandeettantu jira. Tuni duraan qarshii 250 turte amma qarshii 700 taatee jirti. Tuni immoo amma dhufte bareedduudha maashaallah daabboo fandishaa waan barbaadan irra kaa'uu dandeettanii pilaastikiidhaan cabxu jechuudha. Pilaastikiidha. Isiin immoo qarshii 150 jechuudha. Baay'ee isaanii bareedduu taateen garuu dasaneetteerti. Jara bichaa miti har'a immoo wanti ani meeshaa kiyya keessaa waan haaraa isa godhu jechuudha. Meeshaa haarofti ani yeroo jalqabaatiif hojjechiisee baasee fide isin agarsiisuu barbaada. Inni sunillee abbaan gadaa beekuu bishaan mataa yaa'aa jette maashaallah tabarakallah qorii abbaa gadaa jechuudha. Haala kanaan ilaalame qorii abbaa gadaa haala kanaan bareechifamte hojjetamte ilaalamee dhayaan isii cimcim jettee ajajaan hojjetamte jechuudha. Baay'ee qorii bareedduu taateedha. Haala kanaan obboleetti yaa rabbi nagaa itti si galchee kan irraa gammaddu isaa taasisu siin jedha kun haala kanaan bira geessee isin agarsiisa. Qoriiwwan akka wayii babbareedan tanniin jechuudha. Obboleetti jedhamu akka keessanii biyya arabaa jirtutu yoo hojjechiifate tuni sadiin akkatti abbaa takkaati tuni nama biraati jechuudha. Tuni sadiin akkanatti abbaa tokkotu ajajee qaata ajajatte obboleetti yoo viidiyoo kana laalte qoriin tuni lamaanii fi tan immoo geexidhaaf harkatti qabatanidha. Ni beekan namni kamuyyuu
Isiitanillee si hojjechiisee jira. Viidiyoo kana yoo argite naa bilbilii meeshaan keessi xumuramee jira sin jedha Habiibati. Akkasuma isiniin jedha waaqan qoriiwwan tanaa meeqa warra jettan warra hojjechiifachuu barbaadan yoo jiraattan jechuudha. Qoriiwwan sadarkaa qabdi. Tokkoffaa lammaffaa waan jedhu jira yaani guddina qoriitirraallee kaka'ee akkaataa itti dhayaamiinsa isii kana ilaalame akkasiin bareeddu. Kanarraa kaka'ee jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa lammaffaa qabdi yaani isiin tunniin jechuudha qarshii 3,300 hin bitamte. Hin jirti immoo 2,000 haga 500 illee ni jirti qoriin jechuudha. Tunniin sadiin iyyuu 3,300 hin bitamte. Xiqqishoon tun immoo qarshii 1,000 bitamte jechuudha. Isiin tuni geetii harkatti qabatamti. Kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota kiyyaa maashaallah garuu meeshaan har'aa xiqqaatullee meeshaa baay'ee babbareedudha. Kana bichaa miti wanti isin agarsiisu waan biraatti jira ilaalame. Fataa godha wallaahi mana rakabootiin kun jechuudha baay'ee waan mana bareechurra adda jabanaan tulillee ilaalame. Asirratti asirra wanti ta'etti asirrallee kana warri san binnu jettan immoo kanallee ibiddaan itti fayyadamuu dandeettan asirrallee ta'etti. Kun haala kanaan fataa jettee jirti. Kana bichaa miti waan biraa waan isin agarsiisu waan tokko qaba. Namoonni baay'ee waa'ee suusaa abbaa gadaa kana warri beekuu barbaadantu jira. Suusaa abbaa gadaa kana odoowwan irra hin kaayin osoo rakabootii irra hin kaayin nu agarsiisii warra jettantu jira. Kun suuraan abbaa gadaa haala kanaan diizaayinii isaa kana fakkaata. Yoo rakabootiin irra kaa'ame diizaayinii isaa mul'atu waan ta'eef namoonni baay'een addaan baasanii beekuu hin dandeenye. Kana jecha addaan baafnee akka beeknu irraa kaasii nu agarsiisuu warri jettan kun haala kanaan dhayame dhayaan isaa baay'ee cimta jedheedha. Baay'ee bareedaa isiniin jedha daawwattoota kiyya. Gaarii kana immoo feestalaan itti godhanii akkuma yoo qoshosheellee akka walawwalamuufi kan fakkaata kun suuraan abbaa gadaa rakabootii isaa wajjin bitamaa yoo barbaadan immoo rakabootii jimlaayitti illee walirra yoo gootan baay'ee bareeda isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Kana fakkaataa wanni kun immoo gizee mabiraatiin irraa dhaame akkam jira naan jettan. Rakabootii kana mabiraatiin isaa irraa yoo dhaame akkam jira warri jettan immoo yoo ilaaluu barbaadan kunoo asii mabiraatii irraa buqqifna. Gesii irraa buqqifneen booda kun akkana jira. Hattan iddoo mabiraatiin qabne iyyuu baay'ee bareeda wallaahi maashaallah ilaalame dikooriin isaa keessatti akka inni jiru baay'ee bareedadha jechuudha. Ilaalame. Kun gubbarra illee keessa isaa gadi ilaala haala kanaan. Baay'ee bareedaa akka ta'edha. Isin walillee maashaallah isiniin jedha daawwattoota keenya ajajadhaa bitadhaa rakabootii addaati isiniin jedha. Rakabootii kana immoo suuraa abbaa gadaa ture. Meen deeman laaltanii isin agarsiisaa hedduuma wajjin tura. Ilaalame asirra immoo akkam bareeda. Maashaallah tabaarakallah. Indoo asirraa fataa irra jedhee yaadan isinti maal isinti fakkaatame ilaalame. Asirraa irra bareedee iyyuu natti ana. Inni asirratti ofiilee sakkaanee akkam jira kan jedhullee walumaan laalla daawwattoota keenya. Mabiraatiin deemte na fakkaate. Biyya keenya mabiraatillee ni beeytanii. Gizee namni hojii jammarus illee ni baddi. Kun akkuma beekamaadha jechuudha. Kanas mabiraatiin waanyitti baddee jirti. Akkuma duraa sanii bakka kun suuraa abbaa gadaa irrallee maashaallah haala kanaan bareedaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Isin ajajadhaa viidiyoo kiyya immoo sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessuun hin irraanfatina. Viidiyoon akka nama goddanyoota keessanii bira ga'utti sheer laayik sabskiraayib naaf godhaa isiniin jedha. Ani immoo tuyyuu waan isin barbaadan irraa bitee bakka isin barbaadan isinii geessuudhaan isin gammachiisuun qophaa'ee dhufee jira isiniin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan kana fakkaataa kun maashaallah warroonni xalabattaniitiin viidiyoo keessan meeshaa keessan isin agarsiisin immoo meeshaa keessan isin agarsiisa. Anarra meeshaan agarsiisu baay'eetu jira garuu kana addaan baasee isin agarsiisuuf warri waa'ee rakabootii kanaa beekuu barbaadan baay'ee waan jirtaniif rakabootii kana bichaa qabadhee dhufe rakabootii kanaa fi qorii abbaa gadaa tana waa'ee isaa isin beeksisuu dhufe jechuudha. Meeshaa hedduu na bira jira meeshaa waagaa isin beekuu barbaadanii isinii hojjedha viidiyoo isiniin jedha daawwattoota keenyaa firaankii keenya sanillee isinitti deebina gizee tokko isin bichaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa viidiyoon kun yoo dassin jedhe sheer gochuudhaan akka goddanyoota teessan biraan geettanii goddanyoon teessanillee ajajattu meeshaa babbareedaa kana isiniin jedha daawwattoota kiyya. Meeshaan immoo guyyaarraa numa dabala malee hin qannasu wanni qannasu biyya kana keessatti argama jedhee ani yaadu.
meeshaan immoo biyya arabaatirraa immoo kan galle dhoorgamee jira kaargoo waraqaa natsaa akka duraan baasanillee dhoorgamee jira waan ta'eef akka meeshaa biyya ambaatirraa fiddanii hojii rakkannee meeshaa biyyuma keessanii bitadhaa ana bicharraa osoo hin taane namoonni sarpiraayiz hojjetan tokko lama miti namoota baay'eetu jira waan ta'eef isaan irraa bitachuudhaan meeshaa keessan mana keessan guuttattanii gaafa galtan mana keessan akkatti faabittinni jedhe kanatti galuu dandeettan isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Nummootuyyuu binnee mana keessan geessuudhaan yookaan ol isinii kennee gaafa biyya arabaatti dhuftan akkuma nama har'a fidateetti of duuka galchuudhaan nummoo yoo barbaadan isin duuka feenee isin geeggeessine isin ajjabuu dandeenya isiniin jedha daawwattoota kennaa isinirraa waan eeggamu imoo wasaappiidhaan bilbiluudhaan nu dubbisuudha. Yoo bilbiltanii isinirraa bilbila hin kaafne immoo dhiifama guddaa isiniin jedha sababni isaatillee waan hunatti hin tolle waan hunatti hojiin baay'atuuf malee. Isinirraa kaasuu dhabuuf miti obsaan walaa eeggannu isiniin jedha daawwattoota keenya sababni isaallee nama tokko yoosuu aaraa yaani akka achirratti jettu sanii miti bilbilan kaaftu namoonni jettan baay'eetu jira walii haa obsinuu obsa yoo qabaanne bakka kamuu ga'uu dandeenya obsaan aanan gorofsa dhugaa jetti oromooni akka isaan isiniin jedha daawwattoota kiyyaa isin yoo gara imoo wasaappii teelegiraamii dhuftan isin keessummeessaa garuu walii obsuun haa jiraatudha walumaa galatti dhaamsi kiyyaa. Waan agammaan hojii turtaniif guddaa isin galateeffadhaa. Share, like, subscribe gochuudhaan na cinaa dhaabbachuun irraanfatina. Viidiyoon kiyya qarraa garmarratti dhaabbate viidiyoo biraatti na galtu deemutti ma'assalaama.